inni akkanatti kolfe kun mee maaluma himee akkatti kolfisiise abiyyi namicha kan maaluma rakkoo akkanatti jira kolfisiise gaayis sini galee nuti abiyyi sin jaallanna abiyyis keenya bara ajawweenis keenya marroonis keenya midire adeemsa abiyyi kana biyyoota olaarratti godhaa jiru baay'ee jaallanna jechuudha namichi akka kanatti shuuf siyaasa namichi kun siyaasa nyaatee bishaanitti dhugee laata namicha abiyyi jedhamu kun ergama hojjenneen ergama wayitii moo namichi kun jechuufis rabbumaa walitti nu buuse jechuun malee namichi kun tarii siyaasa gaafa lafa buutu nyaatee baaliif siyaasa isaa kana mootu Oromiyaa keessatti godhee maal godhare qorichaan tuqee dhugaa namichatti hin tuqxe fakkaatti qorichaan tuqee tokko qorichaan tuqee hin danda'amu amma biyyi kuni kana qofa miti yeroo hedduu mee ilaala yeroo hedduu jechuudha waan kana waliin makee dhaqee dhuma irratti nagaa fide jechuudha ammoo badhaasa wayitii wanna tokko isitti ammoo biyyi badhaasa wayitii kaadhimamee jira wallahi billahi badhaasa sana injifatee hin beeku waan ta'e maani badhaasichi kaadhimamee jira warra balkaaba ammoo warra badhaafamu keessa galee jira akka addunyaatti jechuudha badhaasa wayitii biyya ammoo kaadhimamaa ta'eera wallahi dhiyaateera ammas argitanii shuf namicha kana inni addunyaa kanatti hin xonqola ta'e hin beeku ammoo badhaasa wayitii kaadhimamee jira jechuudha wallahi billahi amma ni waa wayii Afrikaa qaba addunyaa kana wayin tuqamu ina dhibee jechuudha wallahi billahi siri galee badhaasicha narka badee badhaasa ta'e aboo bilbilli saadha siitii himtu maal taate ammoo badhaasa wayitii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaadhimamee jira walabbal kaabaa dhugaadhuma malee ana biyyi deeggaruu mormuu miti warri beektan argitaniittu warri hin argine immoo Abiy ammas immoo kaadhimamee jira waan ta'e wayitii namichi kun xonqaayii wayitii moo dhina dhiba baraan sini galee xonqaayii wayitii moo namichi kun hin xonqola moo wayin nama tuqa moo siyaasa wayii naagaluu dide jechuudha amma nuti akka Oromiyaatti biyyi badhaafamuu fi badhaasa nagaa argatatu jenne maraannu nuti gaayis maraannu addunyaan itti kenniti moo qabde waan inni nagaa godhe hin beennu nuti akka Oromiyaatti mootummaa cimaa itti badhaafte takka mootummaa kutannoo qabu ilma badhaafamaa ta'a qo'an nuti akka Oromiyaatti biyyi badhaafamuuf jenneen fudhanna usi deeggarii nama jabaanuma deeggaranii kolkole eenyuun deeggaruu abiyyi maal nan deeggara bara ilma Oromooti bara maana arasii taree nan deeggara bara abiyyi Jawaaris nan deeggara bara sii gale marroos nan deeggara bara maana lol taree gaayis maanan balleesse biroo maaliif lol isa barbaachisiree bakka jechuun yaada kee dubbachuu dhabnaan horii isaa fiddemu moo abiyyiitti san akkatti suuraa keessi aarsemu ilma Oromooti bara akkamitti hin deeggarre bara namoonni mormuu bare amma lubbuun isa keessa jiru ittiin morma'e nuti qaama deeggaruu bare nuti akka tokkummaattan qaama deeggaruu bare jawwees nama deeggaru marroos nama deeggaru qaama deeggarsa bare nuti sini galee nuti qaama deeggarsa bare malee qaama mormuu bare irraa hin yitisu sini galee qaama mormuu yoo mormame malee girrisaaf hin ta'u girrisaan yeroo hunda waa mormuu Jawaarinis Abiyyis marroos girrisuma mormuu keessaa gara deeggaruutti fuula keessan deebisaa gaayis mormuu dhiisaa himee jecha mormuu jedhu kana of keessaa balleessaa gara deeggarsaatti kottaa hin morminaa waa bakka mormuu abjuun keessan eega gaafa dhaladhuuti Oromoon hin mormae inuma mormu deeggarsatti kottaa naqee taa bakka deeggaraa hundayyuu bakka nuuf saatu wedhaa sini galee bakka tokko edda Ameerikaatti ijoollee gurbaaguu waltajjii geggeessu dubbii dubbatu argitee ilma Oromoo jechuudha ilma Oromoo Jawaaris harka micciirree gara Oromootti finna Abiyyis harka micciirree gara Oromootti finna marroos harka micciirree gara Oromootti finna shuuf nama sammuu yaadu jechuun hin dazzaanu sini galee nama sammuu yaadu akkasii jechuudha amma milishaan hudduu keessa rasaasa nama baasaa jirti biyya keessaa dhugaa dubban girrisaan hin mormaa jira jechuudha sini galee tokko sirriin hin jiru wanti hundi nu waa ajjeesaa jira waa balleessaa jira garuu namichi hin danda'amu abulchu bakka maal goona riyaan gurraa kaasuu danda'an jiru lolamee injifatamaan jiru siyaasaan injifatamaan jiru ammoo badhaasa wayitii kaadhimameera sini galee abiyyi deeggaruu ittiin qaafadhu yookaan si sodaadhee deeggaruu hundiisu nan deeggara biyyan ijoollee nan deeggara jawweellee an qaama deeggaruu bare miti jechuudha qaama mormuu bare miti jechuudha qaama deeggaruu bare malee si galee abiyyi deeggaree ittiin saalfadhu hayyuudha goota bare Jawaar deeggaree ittiin saalfadhu marroo deeggaree ittiin saalfadhu jechuudha sini galee wallahi billahi
Deeggaru qaama deeggaruu bare keessaati. Immoo nu maaltu dhufe. Inni suni karaa koo sirriidha jedhee inni kun sirriidha jedhee inni kun sirriidha jedhe malee hundi nu Oromoo sana keessaa tokko anaaf miti kan inni dubbataa jiru. Kanaaf naan mormaa jiru waan ta'eef wal hirkatti qabaniyyuu na fayyaduu danda'u waan ta'eef naaf ta'a jechuudha. Milishaan ana yuun natti kakattee maalan dhorgare. Milishaatti hin galu milishaan na baaramtu ilmaan baarsaati. Abiyyi amma milishaa eekkachiisutti namni duunni ture. Milishaan irraa hiikamuu qaba meeshaan. Milishaan irraa hiikamuu qaba. Milishaan hin taatu. Milishaan biyya bulchaa jirti amma milishaa harkaa biyyi baatu tan biyyatti hin galu. Abiyyi cimina isaa milishaan biyya bulchuun gargari. Abiyyi biyya kana keessa deemee waa quba kaayee waa balleessee waa tolchee siyaasa dalagaa jira jechuudha. Ankan na ajaa'ibe immoo addunyaan nu maraachuu itti badhaasuuf deemti. Wanni immoo garaadha gube beektu. Maal wal maraachuun barbaachise addunyaa kana hangaa'is. Addunyaan ammoo nu maraachuu itti gara nu maraachuutti deebisuuf ammoo badhaasuuf deemaa jirti. Kaadhimamee yeroo injifate hin beekan kaadhimamaa ta'eera garuu. Maa wal maraa jira addunyaan illee harka marattee hin teessu gaayis. Waan calliftu yeroo nuti nuun ta'u jennu keessatti ammoo badhaasu. Hayyi addunyaan nu jalaa dhabdu baraa. Isin nu jala kaatti. Amma himee nama mormaa sol galchina. Amma kan na jibbu danuun beekan abiyyi deeggare. Abiyyi deeggaruu ittiin saalfadhu adeero. Ittiin saalfadhu abiyyi deeggaruu. Jawaar deeggaruu jawaariin nama mormuu miti laas keessatti. Marroos nama mormuu miti nama deeggaruudha. Nama deeggaruudha. Cimina isaa immoo dinqisiifataa darbaa jechuudha. Abiyyi it is power. Baannoo ba Ingilizeenyaa mindinoo power. Humna qaba namichi jechuun siyaasa beeka. Amma Jawaar dubbii dubbataa jiru keessatti abiyyi beekumsa hin qabu si jedhe sana naan liqinfamne ana. Inni dogoggoree dheefu dadda. Beekumsa hin qabu beekumsa idilee beekumsa barnootaa si hin qabu jedhe jawwee sana harkatti hin qaba garuu wanti jawween dubbate hundi dhugaa dheedhee nama nan fudhadha. Jawween dhugaa uummataa dubbate dheefu fudhadha. Garuu abiyyi beekumsa hin qabu yoo jenne hin fudhadhu. Beekaadhuma illee nuuf ixaa jira yoo jedhe illee fudhadha malee. Abiyyi beekumsa hin qabu yoo jedhame ana amma hin fudhadhu nama fakkeenyaaf. Garuu abiyyi milishaan nuuf ixaa jira yoo jedhame immoo eeyyen dhugaadhaa jedhan. Ati deeggartee dhiiftee maal fidda? Ati deeggartee dhiiftee maal fiddame ati? Ishi. Ati deeggartus dhiiftus ati maal fiddame? Ati deeggartus dhiiftus maal fidde? Oona deeggaruu dhiisus waan fidde ati immoo deeggartuu dhiiftus ati maal fiddame? Ati foqqolcha wayii raawwatta? Ati deeggartus dhiiftus maal fidda? Atoo maal fiddaree ati inni akkana naan jettu eenyuyyuu ta'e ati inni akkana naan jettu maal fiddati? Ati inni akkana naan jettu sun ati deeggartee mormitee waan fete gootee maal fidda? Inni akkana naan jette sun. Wallahi billahi yaadni koo sirriin jedhe bara. Abbumti fedhe ati deeggartee dhiiftee maal fidda ni naan jedhu. Ati maal fidda? Ati deeggartee dhiiftee maal fidda? Mormitee deeggartee maal fiddati? Wanta ati fiddu jiru ani fate tokkumaa jechuudha. As keessatti wal arguu qabnu. Anis isaasis tokkumaa jechuudha sitti. Waan fiduu dandeenyu hin qabnu iyyuu malee girrisuu malee. Si galee? Girrisuu malee ani fate wanti nuti fiduu dandeenyu hin jiru jechuudha. Yeroo ati maal fidda naan jettu asoo maal fidda of ilaaluu qabda jechuudha. Quba tokko naasitti qabdu afur deebi'ee jira jechuudha gara keessa.